Lammiileen Itiyoophiyaa waraqaa jireenyaa dhaabbataa hin qabne Ameerikaa keessaa guyyaa 60 gidduutti akka bahan Kiristii Noo'em itti gaafatamtuun USCIS har'a beeksisanii. Har'a ministeerri nageenyaa biyya keessaa kan Ameerikaa Kiristii Noo'em akka beeksisanitti lammiilee Itiyoophiyaatiif eeyyama jireenyaa yeroof kennamaa ture addaan kutuuf murteessuu isaanii ibsaniiti jiru. Eeyyamni lammiilee Itoophiyaa yeroof kennamaa ture har'aa eegalee kan addaan citu yommuu ta'u, waraqaa jireenyaa dhaabbataa warri hin qabne guyyaa 60 gidduutti Ameerikaa keessaa akka ba'anis ibsaniiti kan jirani. Waraqaan jireenyaa yeroo muraasaaf kennamu yeroodhaan kan daangeffamedha malee tikeetii jireenya dhaabbataa ta'uuf yaadamee hin beeku kan jedhanii dubbii himan USCIS kuni haalli Itoophiyaa keessatti amma mul'atu kana booda nageenya dhuunfaa lammiilee Itoophiyaa deebi'aniif balaa guddaa hin qabu jedhaniiru. Haalli kun ammoo kana booda ulaagaa seeraan eeyyama jireenyaa yeroof kennamu kan TPS jedhamu kan waan hin guunneef eeyyama kana addaan kutuudhaan sirna immigireeshinii Ameerikaa keessatti qulqullina deebisuu barbaanna jedhaniiru hoggattuun USCIS Kiristii Noo'em. Lammiileen Itoophiyaa bu'uura seeraa dhaabbataan Ameerikaa keessa turuuf hin qabne hundinuu fedhii isaaniitiin Ameerikaatii ba'uuf guyyoota 60 qabu. Yeroo Ameerikaa gadhiisanis Ameerikaa keessaa ba'uu isaanii akka gabaasan US Custom and Border Protection CBP Home Mobile App kan jedhamu fayyadamuudhaan ni jajjabeessinaa jedhaniirani. Kun karaa nageenya qabuu fi mala salphaa ofiin dippoort of gochuuf kan gargaaru yoo ta'u, tikeettii xiyyaaraa bilisaa fi dabalataan boonasii $1,000 fi carraa gara fuulduraatti godaansa seera qabeessa ta'een gara Ameerikaatti deebi'uu isaan dandeessisu kan kennu ta'uusaas himaniiru. Yoo ofiin dursanii bahuu didan garuu Februaarii 13 bara 2026 irraa eegalee ministeerri nageenyaa biyya keessaa lammiilee Itoophiyaa waraqaa jireenyaa dhaabbataa yookiin giriin kaardii hin qabne kamiyyuu erga eeyyamni jireenyaa yeroof isaanii kenname addaan citee booda hidhuudhaanii fi biyya ari'uun isaa hin ooluu jedhaniiru. Yoo Department of Homeland Security dirqisiisee akka isaan hidhee biyya isaaniitti isaan deebisu taasise ammoo gara fuulduraatti karaa kamiinuu gonkumaa gara Ameerikaatti akka deebi'an heeyyama argachuun hin danda'amu jedhaniiru. Kiristii Noo'em dhaamsa isaanii har'a ibsan irratti. Egaa lammiileen Itoophiyaa waraqaa jireenyaa dhaabbataa hin qabne yookiin giriin kaardii dhaabbataa hin qabne guyyoota 60 keessatti Ameerikaa keessaa akka bahanidha akka kan ibsame jechuudha. Guyyoota 60 keessatti hin ba'an taanaan garuu dirqamaan kan baasnu ta'a jedhaniiru. Egaa Ameerikaa keessaa dippoortii gochuun lammiilee Somaalee irratti torbanoota lamaan darban irratti waan ta'aa ture waliin argaa turre amma immoo gara lammiilee Itoophiyaatti kan dhufee jiru jechuudha. Kanaafuu lammiileen Itoophiyaa guyyoota 60 keessatti waraqaa eeyyamaa yookiin waraqaa jireenyaa eeyyamaa kan dhaabbataa ta'e hin qabdan taanaan akka gadhiistan himaniiru. Kana kan jedhan immoo yoo hin gadhiistan ta'e humnaan hidhuudhaan gara biyyoota garaagaraatti dabarsuus yookiis immoo gara Itoophiyaatti deebisuus dandeenya jedhaniiti kan isaan ibsanii jechuudha. Egaa kun kan ilaallatu kallattiidhaan lammiilee Itoophiyaa warra waraqaa jireenyaa dhaabbataa hin qabne qofadha. Warra waraqaa dhaabbataa jireenyaa hin qabne yookiin ammoo warra yeroodhaaf qofa temporary warra kennameef jechuudha. Waraqaa jireenyaa temporary kan ta'e TPS jechuudhaan beekama. Yeroodhaaf kan kennameef qofa kan ilaallatu jechuudha. Egaa dhimmi kuni kallattiidhaan lammiilee warra yeroodhaaf waraqaan kennamee fi warra waraqaa jireenyaa immoo eeyyama jireenyaa hin qabne. Kana kan jedhanii Kiristii Noo'em Itoophiyaa keessatti haalli jireenyaa amma jiru sodaa fi balaa lammiilee irratti waan geessisu waan hin taaneef eeyyama yeroof kennamu kana Ameerikaa keessatti addaan kunneerra gara biyya isaaniitti yoo deebi'an rakkoon isaan mudatu waan hin jirre jennee amanneefidha jedhaniiru. Egaa isaan kanaa jedhan malee lammiileen Itoophiyaa hammamtuu waraqaa jireenyaa yookiin eeyyama jireenyaa dhaabbataa malee Ameerikaa keessa jiraasa jedhamuuf lakkoofsa muraasa ta'uu danda'a. Kuni namoota muraasa irratti dhiibbaa geessisuu danda'a. Garuu odeeffannoo kana namoota beektaniif akka qooddan dhaamsa keenya isinii dabarsina jechuudha. Kallattiidhaan namoota beektan namoota naannoo keessan jiranitti itti himuudhaan yookiin odeeffannoo kana dabarsuudhaan akka isaan qophaa'an akkasumas ammoo akka isaan odeeffannoo sirrii fi guutuu ta'e argatan keessumaayyuu looyeroota isaanii abbootii seeraa dubbisanii sirriitti dhimmi kun maal akka ta'e hammam miidhaa isaan irraan ga'uu akka danda'u ofiin dursanii biyya Ameerikaa keessaa ba'uu fi humnaan ba'uun maal akka ta'e
adda baafatanii akka sirriitti hubatan taasisuun gaariidha. Namoota naannoo keessanitti jiranitti akka himtan dhaamsanis ni dabarsinaa jechuudha. Odeeffannoo gara biraatiin ammas odeeffannoon haaraa ba'uu yoo jiraate hordofnee kan isin biraan geenyu ta'a. Hangasittuu turtii gaarii isiniif hawwina. Nagaan turaa isiniin bakka jirtanitti.